Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota amantaa musliimaa guutummaa keessan kan guutuu addunyaa irra kan afaan kiyya kana kan beektan kan fahamtan jechuudha. Eid Mubarak baga ayyaana waggaa keessanii warra waggaa darbee jiraatu sinaa taasisu warra barri nyaatu miti warra bara nyaatu sinaa taasisu sinjaa akkasumatti duraan dursee haadha abbaa fi kan dhalacheen Eid Mubarak jechuun barbaada akka mataa kiyyaatti. Isaan booda immoo saayibaa biyya kana kan jabaa tokko maqaa dhawee kan jechuun barbaadu isaan keessaa murshidoota kan akka Bilaal Maammaffaa itti aansee artistii badhaasaa Jamaal fa'aa akkasii itti aansee maqaa Shombee fa'aan Artinaajii fa'aa itti aansee Izaabel Shagaa Ursubillee haa ta'u isaan hunda bakka isaan jirutti waa ilaaltan koo bakka itti geessanis jechuu barbaade isaan kana qofa osoo hin ta'iin guutuma keessan kan maqaa isaanii hin dhawinis kan as keessa jirtu Eid Mubarak bakka itti geesse bakka waggaa geesse.